Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa keessan hordoftoota baga jiraattan jecha. Egaa irraa akkamitti appilikeeshinii quraanaa afaan oromootti jijjiiru akkamitti gadi buufanna warra jedhuuf appilikeeshinii quraanaa akkatti gadi buufannu sin agarsiisa. Toleen hordofa appilaayistorii keessan seentu. Akkuma appilaayistorii seentaniin asirratti al-quraan kariim jettanii barreessitu jechuudha. Al-quraan isa asirratti beekana jechuudha. Gadi tuutu. Oloftu jechuudha. Isa kana jechuudha. Al-quraan tafsiira inda baay'ee warra ka jedhu kana gadi buuftu jechuudha. Tole namoota miliyoona tokko gadi buufate jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee bareedaadha. Namoota miliyoona tokko gadi buufate tole hanga buufadhee jira waan taateef mee achi keessaa seennu. Tole isa kana jechuudha. Isa kana jechuudha. Tole waggaa banne fuula kana nuuf fida. Tole waggaa haala kanaan banne garnatti deemne siitingii isa sarara sadii kana banne jechuudha. Booda siitingii isa jettu kana tuqna. Booda gaduma deemne jechuudha. Translation bakka jedhu kana dhayina. Waggaa bakka translation jedhu kana dhayine afaanota asirra jiru hunda afaanota addunyaa haala jiran hunda asirratti barraa'ee jira waan ta'eef afaan Amaariffaa warri barbaadan afaan Amaariffaa warri Ingiliffaa Arabiffaa barbaadan hunda asuma keessa argattu jechuudha afaan Oromootiin bahu. Afaan Oromoo as keessa barbaadna anam afaan Oromoo kiyya fudhadhee jira waan ta'eef as keessa hin jiru jechuudha as keessa sababa irratti godhadheef isin ammoo afaan Oromoo as keessa jira jechuudha amma isiniif. Kanaafuu isin asirratti afaan Oromoo baafattanii fudhattu. Waggaa asirratti baafattan jechuudha isinii dhufa. Seef gootu fakkeenyaaf afaan Oromoo asirratti baafadhee jira amma. Akkuma argaa jirtan kun Oromoo fi Ingiliffa qaba jechuudha. Kanaafuu asirratti isin garagadanuu kan as keessaa maratatu jechuudha. As keessa jira afaan Oromoo jedhee as keessa jira. Amaarik jedhee as keessa jira. As keessaa argattu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaa waggaa afaan irratti afaan Oromoo irratti deebistan. Afaan Oromoo irratti haala kanaan isinii baha afaanota barbaadan wal jalaan jechuudha asirra isinii kakkaa'ima. Booda jala kanatti jettu jechuudha. Waggaa jettu duubatti isin deebisa quraana fakkeenyaaf tartiiba kana isinii fida. Fakkeenyaaf al-baqaraa haa bannu. Aliif laam as jalatti afaan Oromootiin dubbisaa jira. Kun kitaaba rabbi biraa ta'uusaa asirratti kan afaan Oromootiin gubbaa kanatti barraa'u afaan Ingiliffaatiin gubbaa kanatti barraa'u afaan Oromootiin jala kanatti barreeffamee jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa galatooma.